Oduu simbirtuu amma nu qaqqabdee diilshotii bira. Dhaabbata qulqulleessituu odeeffannoo labsii yeroo muddamaa ibsa abduu har'a baaseen muummichi ministeeraa Abiy Ahmed pirezidaantii Afrikaa Kibbaa fi durataa gamtaa Afrikaa Cyril Ramaphosa akka qaama sadaffaa ta'u mootummaa Itoophiyaa fi dhaabbatni yookaan dhaaba TPLF akka araarsaniif waliigalaniiru jedhamee oduun tamsa'aa jiru dhugarraa kan fagaateedha jedhe. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed jila Cyril Ramaphosa durfamu waliin fuulleetti haasa'uuf waajjira isaaniitti akka isaan simatan ibsameera. Gaafa saadaasa 18 bara 2020 intalli Tigist Lammaa jedhamtu Kanaadaa magaalaa Toronto keessatti nama Saamu'eel Dabratsiyoon jedhamuun ableedhaan waraanamtee ajjeefamuun ishee haasa'ameera. Haa ta'u malee jaalalleen ishee torbee tokko dura ajjeefamuun ishees gabaafameera. Oduu fi odeeffannoo kanaan wal qabatan yeroo dhiyoo keessatti qulqulleessinee kan isin biraan geenyu ta'a. Chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan hordofaa.